Maayikii ezzala garraanii isin sodaatin. Ibsishaan ezzala jiraa ezzala laaltee jiran sodaatin dhagaye. Laa ni jala nagar an ijjiti duudhi la dhagaye. Dhagaye. Mee wallaahi billaahi jireenya kiyyanatti haa golgoleessu. Waan hin dalagadhe guutuu na nyaachisi waraqaa ni qabaan hin beekaji. Jaiba. Baran amma sin jedhee. Akkana gaa haddu waan beektu. Waan beekti seenuu miti. Islaamaa naan jettee mi? Ila jaalibsa baran si ibsee jira. Yaa habiibii kiyya wallaahi sin jaaladha. Sitti illee afaan jabaachuun barbaadu. Sitti illee afaan dheeratuun barbaadu. Garuu kakadhu. Si qabee immoo har'a kakadhu. Obboleeyyan koppilinkii godhaa ijoollee koppilinkii godhaa reepoortii godhaa jiran. Ila jechuun dhagaye malee hin qaba jecha amma zamana kana akka itti yaqiina godhee wanni kakadhu hin jiru takka jedhe. La hin qabaa fi hin qabuu walii lama. Hin qabaa namaa dhiisa. Arsenaal kiyya waraabamaa jirta. Hin qabaa fi hin qabuu dhiise obboleessi kiyya ati islaamaa. Anillee nama islaamaati. Nama sillee jaalatu nama sillee kabajoon. Nama kabajaa sirraa qabu. Wallahi afaan illee si jiraatu fedhu akkanuma hin qabaayyuu jedhaayyuu akkamittiin qabaa naan jette mucaan kun akka dalagu nan beeka. Ila akka ni dalagaa. Ammoo waraqaa akka inni qabu ati akka ragaa qabdu ijatee argitee itti kakatta. Okay caqasi waraqaa waan qabaatiin beekanat dalaguu hin danda'an. Siif galee an amma mataan koo gaafa dhufe waggaa tokko ciise achirraan booda dalagaan eeyyamame gaafa waraqaa argadheerraa jechuudha. Siif galee osoo waraqaan qabaatiin Faransaay irraa Jarman seenuu hin danda'u kaasiidhaan tapha mucaan kun haqa ibsaa yoo haasoo hin jechuudha. Waraqaa hin qaba asii amma Faransaay ooyika sitti makkaataa kaasii waraqaan kaasiitii fi waraqaan taa goladda abiibii kiyya dhageeffadha. Kuno gwaadhaa keessatti seeneen damma. Okay, amma ila sitti caqa sitti maasirritti. Anaa fakkeenyaaf waraqaa qabaatiin Faransaay deemuu hin danda'an. Asiin Xaaliyaanii deemuu hin danda'u. Biyyoota ollaa kana deemuu hin danda'u. Kontirool godhan jechuun waan irratti baasbooratti agarsiiftee tarta jechuudha. Silazii mucaan kun waraqaa hin qabaa 100%dhaa siin jedha baran. Akkamitti yoo jette tapha as dhufee taphatanu bira waraqaa namni hin qabne ammoo taphatu waan beeku fi'ani. Waraqaan tuni waraqaan kuwaasiin itti taphatuun dhageeffadhu waraqaa gartee tikeeta ittiin muratanii deeman kan kuwaasii itti taphatu deemaniini waladda waraqaan kuwaasii itti taphatan paaspoortii muratteetu makkanuma tokkotti gizee biyya amma imaltuu takka deemu haate biyya biraa takka deemu haate wanni bitatta maaligaa waraqaa paaspoortii jechuu si galee paaspoortii bitatta mucaan illee paaspoortii saniini deema malee waraqaa dhugaadhaa waraqaa ittiin gartee biyya deeman hin qabu si galee. Ila ibsa okosiif ila caqa sitti ma ibsa si koppiliingi godhaa ibsa waraqaa lama jira waraqaa lama akkamit jira yoo jette tokko ila sitti ma wallahi kan tokko zeginnata ka qabu jira zeginnata yoo qabaat Itoophiyaa bu'uun dandeetta guruun kaardi jedhama tokko ammoo guruun kaardi isa yoo qabaatte Itoophiyaa seenuu hin dandeettu biyyoota ollaa Dubaay fakkeenya biyyoota adda addaa deemuu hin dandeetta. Itoophiyaa seenuu hin dandeettu maaliif siyaasaadha jechuudha. Warra Ameerikaa illee gaafachuu hin dandeettu. Guruun kaardii jedha akkuma addunyaa walii galattu jechuudha. Gaafa seetiziina fudhatte ammoo Itoophiyaa gadi buuta jechuudha. Ibsaan seetiziina Faransaay hin qabu sitti hima. Garuu waraqaa guruun kaardii isa jedhamu kana hin qaba ibsaan. Kana irratti 100% garuu keessalleen akka kakadhutti yoo naan jette ani jechuun nama si ibsuu danda'u guyyaa biraa bilbila keessan naaf ergi. Garuu zeginnatan qabu waraqaa jireenya biyya kana ka ittiin dalagatu ka biyya biraa ittiin bararu guruun kaardii isa jedhamu san hin qaba ibsaa shurii. Okay san qaba malee ka biyyaa ka ittiin dalagatu ka biyyaa hin qabu. La zeginnata jedhama sun zeginnatan qabu. Summa 100%. Akkasi laal. Yes. Kana wanni sirraa barbaadu. Kana wanni sirraa barbaadu. Laali namni isa san hin qabne dalagaa achi keessaa harkatee dalagatuunis inni ulfaatti xiqqoo taakka lammaffaadha. Mana bitatuu hin danda'u. Manaas bitatuu hin danda'u. Akka nama tokko jireenya biyya sanii keessa jiraachuu ni danda'a. Dalagaa gurguddoos deemee dalagachuu hin danda'u. Dalagaa dhuunfaa ammoo yoomiyaa takka dalagata. Bartaa'anii jaama. Ibsaan achi banee guruun kaardii sitti agarsiisuu danda'a baasboora achi banee ibsa akkasiin jedhii wallahi. La Itoophiyaa bicha deemuu hin danda'u malee biyya fedhee fi waan fedhe dalagatuu danda'a bizinees adda addaa waan barbaade dalaguu danda'a. Namni Itoophiyaa deemuu hin dandeenye namni Itoophiyaa dhufuu hin danda'u haayiroo deemuu hin danda'u. Biyya san keessa biraa deemuu hin danda'u bari inni walumaa gala. Okay si ibsaan koi waan Itoophiyaatti deemuu hin dandeenye si haa ibsu ibsa. Ibsina
Eeywa, wayitee matu namni kun politikaan himate, siyaasaadhaan himate, Itoophiyaan akkana mootummaa Itoophiyaa akkana jedhee himate. Ammoo gaafa waraqaa kana kennaniif yoo inni galee waraqaa kana irraa fudhatuu danda'anii seeraan ala galuun hin danda'amu siif galee. Kanaaf malee biyya Keeniyaa biyyoota adda addaa maalii deemuu hin danda'an. Amma torbe lama dura Turkii dhufeen amma fakkeenyaaf jechuudha. Akkasitti biyyoota ollaa kana fi biyyoota biraa deemuu hin danda'an. Itoophiyaa bichaa seenuu hin danda'u amma ibsaa. Kana 100%. Dhaggeeffadhoo amma ibsaan nama siyaasaati miti siyaasaa biyyatti wanni inni himatee hin jirtu wanni inni siyaasaa dalagee hin jirtu biyyatti siyaasa wanni ibsaan jettu hin jirtu ibsaan siyaasuma takka irraa takka hin beeku himatu hin beeku walumaa galatti amma ibsaan waraani qabattee maana akka kanne asalla maana akka kanne kadhuu siin jee bara kakuun adda baana jaalibsi shaqooyi ana mo'asiyaa gaafadhu. Okay, amma fakkeenyaaf ibsaan kun ani dhugaasitti walitti illee waan qabnu jechuun ijoollee teennallee jedhee irra qabuun barbaadu. Jechuun nama hin ga'ullee kan nama arrabsullee agarree maal irratti wal dhabdammee jechuun akkuma nama tokkotti walitti isin araarsuu barbaade. Yoo natti himatte waan akkanaa waan si miidhefaa wayii qabaate fakkeenyaaf. Araarsuu galatoom araarsuu ni dandeessaa dura. Sirriitti malee maal jechuun mucaan keenna bara akkam waan inni balleessoo ta'e balleessite waan akkanaa deebiin jedhannee akkam maal jechuu. Galatoom. Suuraa isaa si olii si deebisa fiduu ni dandeessaa amma isaa sirra. Jechuun fidila waala fiduuf osoo hin ta'in beellamannee waan balleesse yoo ka himattu taate walitti isin beellama barbaadu dhiisi beellama miti laa beellama miti yoo dandeessee gartee fiduu dandeesse numa fidda asumarra fiddee oduma sirraa dubbannu araara goona yoo ammoo beellama nu arrabsaa jira waan ta'eef gabbee yeroo dheertu nu arrabsaa jira. Baallama isaanii wajjin qabachuus hin barbaadnu sii galee. An amma siifi malee asallaa siifi malee araarama isaaniitis hin barbaadu. Isaanii wajjin walitti araaramuus hin barbaadu sii galee. Sii jecha waan isi kabajuufin siin jedhe malee yoo ammatti asirra fiduu hin dandeenye nama kan harkaan qabdu yoo ammoo dandeesse miidiyaarra jiraniinis irra sheer gootee hojjechuu ni dandeessa. Nama miidiyaati akkana jettee gabbuuteetti dhimuu dandeessa. Wanni baallaman jirtu asirra dhuftee boojoolleen tun akkana mucaan kun si arrabsaa jiran walitti isin fayyisa jee suuraa takka garagalchee jiru ol garagalchee rakkoosaa mee hasiimatu dhaggeeffadhuuf samboota inni himaaniis inni waan inni isa godhanii himata nu lamaan jidduutti abbaa badii qaba baluu badii qabdettee maal jedhee si arrabse mee maal jedhee si arrabse moo isin arrabse addaan naa baase. Nus arrabse Harargees arrabse. Fakkeenyaaf maal jedhee Harargee. Maali uummanni kana taa'ee dubartii xiqqeessu maali uummanni ka'ee nu arrabse. Uummanni kuni uummataa miti namni dubartii arrabsaa jiru. Ana fi sabboona uummataa miti si galee gandaa miti gandi kanaa maali uummanni kanaa maali uummanni dubartii arrabsaa oolu maali jeen arrabsi si galee uummataa miti nuti ammaas har tokkotti isaaf soddaa Hamza Haji deengadda gaafa ijoolleen arsiidhaa mataaniin baafadha yoo inni kun fuudhe jette takkaa uummata tuqeen beeku takkaa arsii tuqeen beeku takkaa namuma isa arrabsu sanuu tuqeen beeku si galee kabajaan intala fuudhee biraa galee itti agarsiisee kadiiratti inni isa kadiiraa sanitti agarsiisuu dhiiseetti gad deebi'ee uummanni kanaa maali jedhee nu arrabsaa. Gizee takka ammoo jaaldayyuus jaalmaarree jedhee ayee mana sarara nu arrabsa si galee innis. Wallahi rabbi isin haa laafisu. Ayee duuba amma si galee amma. Naafifee jira. Ayee fiduu dandeessaa reessa. Wallahi an amma sin soo beeyta walitti dhufeenya akkasiin qabnu garuu nama itti dhufeenya walitti qabaniin saayibaasan jechuun aga tokko gaafachuu hin danda'a garasiidha. Meeqoo yoo ajjala. Okay gaafadhu nadhii bira. Namicha isaatti sheer godhaa yoo jiraates jala. Ayee falmi. Ayee galatoomii. Akkasii jaalibsa ishee habiibi sitti haa tolu jabaadhu bannaate akkasitti dhe wallahi osoo hima dhiifte wayyaa isin araarsinamee dhiiserra. Isa gaa yoo dandeesse nu araarsi isa niin dhiisa isa dhiisee micoo dabraa isa dandeenyaa nu araarsi. Laa mucaaltillee olumaan addaanii miti bara amma isi jarri lamaan tokkoma. No isiin laa akkana isii araarama siin fennu si galee. Laa kayoo jechuun amma isii fi makkii fi ibsaan maal garaagarummaa qabarree. Isiin akkasumatti haa ta'e araarama isiin barbaannu. Jarri isaan